ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ ምርጦቼ እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ሁሉም መልካም ነው አላችኋ። የሆነ ቪዲዮ ትላንትና ሰርቼ ነበረ ከፍቶኝ ኢትዮጵያ ሰዎች እንደሚወዱኝ አውቃለሁ እኔም እንደሚወዳቸው ይገባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እሱን ተመልክቼ ዛሬ የሆነ ነገር ልበላችሁ ነው የመጣሁት። አንድ እህታችን ቪዲዮ ሰራችብኝ በየሆነ ምክንያት ነው እሷ የሰራችብኝ ቪዲዮ። አጥፍቼ እንዳይመስላችሁ እኔ ምን አጥፍቼ አላቅም ማለት ሳይሆን የሆነ እንትን አለ ልንገራችሁ የኔ ልብ ማለት ነው። እኔ ቲጂ ተጫዋች ነኝ። አዎ አልካ ከፍቼም አላቅም አይከፋኝም። ሲከፋኝም ደግሞ ያስታውቅብኛል ቶሎ ብሎ ማለት ነው። እና ችግሬ ለሰው ሆናለሁ፣ በጣም ለሰው ሆናለሁ። ለራሴ ዘግቼ ለሰው ሆናለሁ። ሰው ምለኝን ዛሬ እከሌ እንዲሆነዋል ስሉ የራሴን ጎሮሮ ዘግቼ የሰው ጎሮሮ መከፈት ሴት ነኝ። ራሴን ተንበርክኬ ሰው የሚያሳድገው ሴት ነኝ። ታቀኛላችሁ መቼም ምንም አላስተርዳችሁም። እና ይህንን አርጌ ሰርቼ ድክም ብዬ እቅር ለኢትዮጵያ እብዝ ወይም ለአንድ ሰው እንደው ለአረብ ራሱ ሰርቼ ደክሜ መጨረሻ ላይ ወይም ሆነ ነገር ይሰበራል ወይ ሆነ ነገር ይከወትብኛል። ይሄ ደግሞ የሰጠኝ ፈጣሪ ነው። ይሄ ፈጣሪ ስራ ነው ወይም ደግሞ ይህ መንፈስ ስራ ነው። እና በቀደም አንድ አሮጊት ነበረች፣ በክስታኔ ትሁን ሂንዲ ትሁን አላውቅም። ያ ቪዲዮ ስተላለፍ አይቻለሁ፣ ግን ወጥቼ ማውራት አልፈለኩም። ለምን? እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ እግዚአብሔር ያደረገኝ ነገር መልሼ ተመልሼ ከሰው ጋር ማውራት አልፈልግም። እኔ ቲጂ ማለት ነው። ሰው ከያዘሽ ሰው ከጨመደሽ ሰው ደግሞ የሆነ ነገር ላስወድቅሽ ስለው ምክንያት ይፈልጋል። ሰው አንቺ ላይ ትኩረት ካረገ አንቺን ለማንበርከክ አንቺን ለማስወደቅ ምክንያት ይፈልጋል ሰው። ቲክቶኬን 4-5 ጊዜ ነው ያቃጠሉብኝ። እሰየው ብዬ ከኢትዮጵያ እብዞች ጋር እየሰራው ነው ያለሁት። አሁን በዚህ ምክንያት መጥቶ እዚህ መዳም ቤት ልገሉኝ፣ እዚህ መዳም ቤት የሚሰራው ልገሉኝ፣ ብዙ ነገር ያሰሩብኛል፣ ብዙ ነገር እያረጉብኝ ነው። እናንተ የማታውቁ ክፉ ነገር ይዤ ነው የሚሄደው። እኔ ውስጤ ያለውትን ነገር አውጥቼ ቢያወራቸው ይከፋቸዋል ብዬ ነው የሚያስበው። አንዱ ደውሎ እየመጣሁልሽ ነው ይለኛል፣ ያስፈራራኛል። ግን የመዳም ቤት ባልሰራ ኮንትራት ሙቼ ነበረ። ተመስገን አምላኬ የመዳም ቤት መሰራቴ በጣም ኮራቴ ነው ይላሉ አንዳንድ ጊዜ። ተመስገን አምላኬ እያልኩ ዝም ብለዋለሁ። እቺ ሴትዮ ተጫወተች። እኔ የምነሳው 5 ሰዓት ነው ከምሽቱ ማለት ነው። ጠዋት 5 ሰዓት ላይ ነው የምነሳው። ምግብ ሰራለሁ
jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisiitu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaadhaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma tibbana miidiyaa hawaasaa kanarratti ajandaa ta'e waa'ee obboleettii teenya Ganni Ooroo dhukkubsachuudhaan Tigistii akka Ganni Ooroo dhukkubsite sababa dhukkuba Ganni Ooroo Tigistii godhatee namoonni tokko tokko Tigistii irratti duulanii Tigistii irratti haasa'an dhugaa waaqa rabbii waaqa amantaa keessanii sodaadha. Kiristaana kan taatan maqaa waaqayyoo itti amantaniiti, musliima kan taatan maqaa Allaatiin, kaatolikii kan taatanis maqaa waaqayyootiin hundumti keessanuu akka amantaa keessaniititti jechuudha. Micayyoo tanarraa gadi bu'aa Tigistirraa jechuudha. Egaa Tigistii jechuudha akkuma viidiyoo isheetirraa argitanitti yeroo baay'ee namatu itti fayyadama. Fayyadamtuun taatu namatu itti fayyadama. Dadhabbina ishee cinaa dhaabbatanii itti fayyadama. Ishee miidhaa deebisanii ishee badduu gochaa warroonni deeman namoonni hojitu waan tokko keessa beektanii waan tokkorraa kan hin beekne suuraa ishee gadi gargalchitanii micayyoo sammuu ishee tuquudhaaf deemtan dhugaa rabbiin boru waan isinii qopheessu hin beeknu. Har'a akkatti jiraannee har'a geenye beekna malee boru waan nu eeggatu hin beeknu. Kanaafuu dhiisanii maaliif isaan lamaan rakkoo jiru Ganni waaqayyoo haa fayyisuuf dura ishee fayyifadha. Dura Ganni warroonni suuraa ishee gadi galabbaxanii maal gootan kun isaamati. Amma kara Ganni deemati giruuppii tokko 5 dhumaa tokko 10 dhuumati Ganni fayyisaatii Ganni qarqaaratii paaspoortiin jalaa gubatee jedhanii paaspoortii san baasisiisatii dhiqaamaa hin qabdu jedhanii dhiqaamaa san hojjisiisatii Ganni dhiifamaa. Kan biraa moojituu sagaleetu addana jalaa citee yaa'anilleedha. Kan biraa moojituu namoonni jechuudha sababa jaartitti geemii taphattu Paakistaanii taate Hindiyaa taate anillee waan beekuun qabu viidiyoo san argeen ture. Yeroo baay'ee deddeebisanii hojjetanii garuu jechuudha karaa namni tokko jechuudha waanuma argitan tokko karaa gaarii hojjetamaa ture dhiiftanii bakka xiqqishuutti bakka xiqqishuu dhumarratti osoo duuba isaa hin laaliin dhumarra argitanii wantoota adda addaa irratti hiikaa garaagaraa kennitanii dubbattan of eeggadhaa. Maaliif gaarii miti. Egaa Tigistii jechuudha akkuma nama kamiyyuu mana madaamii keessa hojjetti halkan sa'aatii 5tti kaatii yookiin sa'aatii 11 akka Itoophiyaatiitti kaatii. Kana biratti nama isii wajjin sarraatanyoota ishii wajjin jiraatu qabdi. Ishiin illee yoo ofii ishiitti dadhabuu baatte namni sun hirriba nu dhoowwite jedhanii himachuu danda'anii miidhaa irraan gahuu danda'an. Kanas laala. Yaa ta'u malee jechuudha Tigistii geemii san yeroo 4 moo yeroo 5 wajjin taphatteeti. Yeroo 4 moo yeroo 5 wajjin taphattee nagahee dhumarratti nagahee jettiin. Kanaaf dirqama namni tokko jechuudha nama biroota wajjin deemtee taphachuu hin dandeessi. Dirqama geemii sanarra bultee nama isaa wajjin taphachuu qabdii miti. Namni sun rakkataadha taphachiiftee jirti. Osoo akkuma seentee sin barbaadu baay'atteeni ishiinis itti gaafatamti jechuudha karaa waaqayyooti. Garuu hamma humna ishii taphachiiftee yeroo 4-5 taphachiiftee dhumarratti manarraa bahee baqqaa jette. Kanaaf immoo jitu kuni jechuudha akkanatti ajanduma barbaaduuf malee wanti ajandaa isin godhachiisee badii akka Itoophiyaatitti jibbamtu isin taasise tokko hin jiru. Dura dursaati waan tokko jechuudha waan tokko dubbachuudhaan dura jalqaba isaatii laalatii koottaa dhuma isaati irratti dubbadha. Jalqaba isaa osoo hin argin dhuma isaa bichaa gaafa dhaggeeffattanii dhuftan yaanni garagara jechuudha. Kanaafuu ishiinis akkuma nama kamiitu akkuma ana akkuma isinii hojjetachuudhaaf biyyaa baate namni qorumsi itti baay'ata itti xokkee har'i boruu miti kaleessi immoo har'aa miti ishiidhaaf illee har'i boru guyyaa biraa ta'ee argamuu danda'a. Kanaafuu namoonni jechuudha wanta darbaa hin oolledha jechuuta badaa dubbattan hundumti kunuu jechuudha Ganneen si fayyiti waaqayyo gooftan ishee haa fayyisu hunda duraa ishee haa fayyisu kan kaanii kan miidiyaa kanarratti akkanaan haasa'amu salphaadha.
kan kara waaqayyootiin itti dhufe rabbi ishee haa fayyisu. Kanaaf namni tokko yoo dhukkubsate ani yoo dhukkubsate obboleettiin tiyya itti naa gaafatamuu hin qabdu. Dhukkuba ganniitiif tigisti itti gaafatamuu hin qabdu. Gannii kan jedhan foontu walirratti babba'ee inni irraa muramuu qabaa jedhan. Kanaaf mee tigisti asirratti maal akkam maal godhuu qabdi? Maaltu akkamiin sababa tigisti ta'uu qaba? Dhukkubuma rabbiin nama tokko kennellee fiddanii ajandaa gootanii rakkoo biraa keessatti wal qunnamsiisuu jechuun aydoon dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu hundumti keessanuu jechuudha. Tigisti akkuma nama kamiituu haa jiraattu irraa gadi bu'aa. Ganniis osoo gurraattiidha maalidha jettanuu iyyitanuu akkas gootan. Kanallee dhiisaa bakka isin ga'ee jira irraa haasoftanii guyyaa meeqa ajandaa godhattanii boochiftanii maal gootanii bakka kana boodatti irraa dhaabbadhaa isin ga'ee bakka. Namni waan tokko hojjetee bakka dadhabee nisu isin dadhabdanii niftanii bakka.